harkafuuna jaalatamoo kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaatu nageenyi keessan badhaadhaa galata waaqayyoon nagaa guutti nagaan kun raafaadhaan isiniin jalaa hordoftoota kiyya waan tokko isin gaafachuu barbaada warri meeshaa mabiraatii ergi kaargoo ergitanii beektan isin jalaa aan ammallee hin ergine erguudhaaf sababii nama sodaachisuudhaaf meeshaa isaasii bittanii ergatan irraa kaffaltuu sababii jedhamuuf sababii kanaan soraadha hiriyeen koo huccuu waan akkasii ergitee turte ammoo isheen galuudhaaf gara biyyaatti niitiin nu bira hojjennu kana akka kennaatti kennitee fi bittee fi ofumaaf bittee lafa keessee turte ofumaasiiti ammoo isiin galuudhaaf jennaan isiidhaaf laachuudhaaf isiniin jedha niitiin keenya jechuudha hiriyeen koo galuuf amma biyyatti kanaaf jennaan isiin immoo kaargoo ergitee turte huccuu ammoo isa kana akka gootu harka waan badeedhaaf maallaqni isaa baay'eedha futee yoo deemte isa kanarra si kaffalchiisu sababii jedhaniini sodaattee jirti warra ergitanii beektanu meeshaalee mabiraatii koomentiidhaan barreessaan isiniin jedha kun egaa akkuma beekamu kan daabbooti kun waan fakkaatus ittiin mul'ata akkuma amaleetti nabbitan qaba kun waan akka daakuu midheetti kanaatti fayyadamuudha alaatti bideetti ammoo mabiraatii waan akkasii erguudhaaf kaayyoon qabdu isiniin jedha kan daabbooti kaakuni kartoon isaallee akkuma argitan kun as jira isa biraan jechuudha kana harka badeennaan amma nama ijoollee beektolee gaafadhu kan erga yoo jiraatan jennaan nalbaatanan erga yoo jiraate edetanii warra ergitan yoo jiraatanii barreessan isin jedha koomenti jaalatti yaada keessan ibsaa yoo ta'u dide maaliif achitti dhayxee maallaqa baay'eetti baasuu sirra dhiiftee gara biyyaatti galuu ishee wayya yoo barbaadan maallaqa kennanuuf malee kanaaf jettee achitti immoo kana qodaa kanarra kan caalu kaffaluu ishirra jedheetanii yaada keessan ibsaan isin jedha nageetti